Rabarida waan seenaa ke islaamaa keessatti dubbatame irraa yeroo musliimoonni biyya Ispeen yookaan Andalus bulchaa turanitti musliimoonni waggaa 100 biyya san bulchan osuma akkasi bulchanii gaafa biyya san cabtu ummanni kiristaanaa yookaan ummanni kaafiraa dhufanii biyya san itti marsan mootittiin biyya sanii yookaan ummata islaamaa marsite seenaa ajaa'ibaa hojjetti hanga ummata islaamaa kana biyya kana irraa baasutti gonkumayyuu nafa hin dhiqadhu uffata kiyallee hin jijjiiradhu jettee waadaa galte haa ta'u islaamni ummata ganama marsanii galgala biyyaa baasanii miti hin dadhabde waggaa 3 erga biyya marsite booda uffanni ishii irratti shamee keessattuu uffanni keessaa uffanni jedhan godhattu itti maxxanee qaamni isii madaahee bifa kanaan addunyaa irraa galte jedhama hangana muluu ummata turii turan hangana muluu ummata duwwatti hafaa gowwaa qaama dhiqatuun isaan beektu ulfaataa ture dhugaa waan seenaa dubbata keessaa mootummaa Faransaa yeroo hedduun kan duraanii mana isaa keessatti fincaa'aa ture akka saree yookaan akka boo'itti ajjeefaa ture jedhan isaan toora qulqullina barsiisa seenaa keenya guddaa fudhatanii ifitti qabanii nu akkachiisanii seenaa keenyaan bareedan seenaa keenyaan